Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasham harka fuunee kam jirtan nagaa keessanii. Himoo keessan irratti beeksisni garaagaraa notifikashinii adda addaa aadisiin isinitti dhufee rakkisaa yoo ta'e akkamittiin akka itti ofirraa dhaabuu dandeessan isinitti argisiisa. Himoo keessan irratti notifikashinii garaagaraa yeroo adda addaatti isinitti dhufee isin cinqee rakkisaa yoo ta'e akkamittiin akka itti ofirraa dhaabuu dandeessan isinitti argisiisa. Namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtan YouTube chaanaalii Abbii Oroo sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'anitti dabalaman isiniin jedha. Egaa beeksisa kana ofirraa dhaabuudhaaf appilikeeshinii immoo bilbila keenya irra jiru yeroo tokkoof tuqannee keessa gallaa jechuudha. Erga akkasitti tuqannee keessa gallee haala kanaan nuuf fida. Beeksisa garaagaraa kan jallee kanatti nutti fidee nu cinquu danda'a. Keessattuu mallattooleen gara olirra jiran mallattoolee isheen gidduu sun notifikashiniidhaaf kan baay'ee nu saaxilattu jechuudha. Mallattoon sun mallattoo guruupiiwwan adda addaa keessa taa'anudha. Iddoo guruupiin garaagaraa keessa taa'udha jechuudha iddoon kun jechuudha. Kuni aadisiiwwan nutti dhufanu sababa waan kanaati ta'uu danda'u. Kanaaf guruupii kana akka ofirraa balleessitan isinitti argisiisa. Kanaaf guruupiin kun isinirraa badeera yoo ta'e beeksisni garaagaraa yeroo isin himoo keessan fayyadamtanu isinitti dhufee isin rakkisa. Egaa beeksisa kana sirreessuudhaaf siitingii sadiitu jira. Siitingii sadan kana isinitti argisiisan hordofaasin jira. Siitingiin jalqaba piroofaayilii kiyya keessan hin tuqa. Erga tuqee mallattoo iddoo siitingii jirtu kana yeroo tokkoof nan tuqadha jechuudha. Erga tuqadhee haala kanaan naaf fida. Siitingiilee hedduutu jira. Siitingii kana keessaa boota notifikashin jedhu yeroo tokkoof tuqadhee nan seenaa jechuudha. Erga akkasitti tuqadhee seenee haala kanaan fida. Boota voice club jettu kana yeroo tokkoof nan filadha jechuudha. Erga akkasitti filadhee allow notifikashin iddoon jiru sun oon ta'ee jira yoo ta'e ofii godhachuu qabdu. Ofirraa cuftanii akka inni daalachaa taa'u gochuu qabdu jechuudha. Notifikashiniin kun oon jira yoo ta'e dirqama ofii godhachuu qabdu. Kun akkasitti banamee jira yoo ta'e akka inni daalachaa taa'u godhachuu qabdu jechuudha. Akkas godhanii keessaa baatu. Siitingiin lamaffaa fi inni murteessaa ta'e ammas isinitti argisiisa jechuudha. Siitingii kana keessa seenuudhaaf yeroo tokkoof iddoo piroofaayilii jedhu ni tuqannaa jechuudha. Erga tuqannee haala kanaan fida. Booduma siitingii jettu ni filanna. Erga filannee haala kanaan nu fida. Akkuma argitan ishee lammaffaarra jirtu functions iddoo jettu yeroo tokkoof tuqannee keessa seennaa jechuudha. Functionii kana keessa ni tuqanna. Erga tuqannee haala kanaan nu fida. Erga fidee gubbaa kanarratti voice club iddoo jettu kana tuqannee irraa balleessuu qabna jechuudha. Kun oon ta'ee jira. Akka inni ofii ta'u godhachuu qabdu. Gaafa kana oon goone gara hoomii keenyaatti yookiin gaafa kana ofii goone gara hoomii yookaan kun akkasitti dudduubatti nu deebisa jechuudha. Kanaaf akkuma sila gubbaa kanarratti argitan mallattoolee sadiitu ture. Mallattoolee sadan kana keessaa isheen gidduu kan beeksisaaf nu saaxilaa turte baddee jirti jechuudha. Kanaaf ammas siitingii tokko tafe siitingii isa sadaffaa sirreeffachuuf yeroo tokkoof piroofaayilii keessa ni tuqannaa jechuudha. Erga tuqannee ammas bootuma siitingii jettu yeroo tokkoof tuqannee seennaa jechuudha. Erga seennee haala kanaan nuuf fida. Akkuma argitan privacy iddoo jettu iddoo mallattoo qulfii qabdu sana yeroo tokkoof ni tuqannaa jechuudha. Erga tuqannee haala kanaan nuuf fida. Erga fidee profile privacy iddoo jettu tuqannee ni seennaa jechuudha. Profile privacy iddoo jettu yeroo tokkoof ni tuqanna. Erga tuqannee haala kanaan nuuf fida. Erga fidee voice club room iddoo jettu kana oonii taatee jirti ofii godhachuu qabdu jechuudha. Kanaaf kanas ofirraa kaaftanii sirreeffachuu qabdu. Voice club roomiin kun oonii ta'ee jira yoo ta'e dirqama ofii godhachuu qabdu jechuudha. Kanaaf siitingiiwwan sadan kana yoo sirreeffattaniif notifikashiniiwwan garaagaraa himoo keessan irratti isinitti dhufee isin hin rakkisu jechuudha. Kanaaf barumsa kana viidiyoo kana daawwattan YouTube chaanaalii Abbii Oroo sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoo kanallee laayik godhaan jajjabeessaa. Koomentii irratti illee wantoota nuyi fooyyessuu qabu yoo jiraate natti himaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan turaa. Baay baay.